Gaaffii gaafattan tan danda'uun deebisa. Arsiiti. Hawaasni Arsiidha. Akkuma addi bilisummaa Oromoo wallee TikTok kun immoo na jedha kana hidhaa jiru populaar ta'aa dhufe. Samboota ni qaanii yoon gara TikTok kana dhufe ijoolleen na hogortii jechuun sodaadhe osoo hin jiran dhufe. Garuu isa powerful platform eegaan siyaasatti as deebi'ee gama social mediaatiin uummata dubbachuu eegale kana gama Facebook kun immoo maxxansaa baatii lamaan dabre kana ijoollee tiima jirarti. Tiima duuba na gargaaru. Algoritma asas goone presentation godhus marii bonus namni kalqiin akka jirutti irra jireessi gara TikTok kana jira. Even gama Facebook iyas gara YouTubeis namni dhufu referralli isaa asirra dhufa. So this is a powerful tool. Tokko saniif hin lammaffaa namni hedduun maa jireenya kan jedhu meeshaan miidiyaan hawaasa jedhamu kun meeshaadha. Meeshaadha. Qawwee fudhattee takka diina irraa ittiin daawwattaa takka sagaas ittiin daawwachuu dandeessa meeshaa tokko. Boroma ittiin daawwachuu dandeessa takka sangaa kee jala ajjeesuu dandeessa. Social media kana kanatti itti fayyadamuun keessatti hirmaachuun keessattuu namni keenya bakka jirutti. Akkuma beektan bara Oromoo Farstis OMN sochoonus eegaan biyya galees I community engagement hawaasa wajjin mari'achuudhaan fedha. Waan yaada namni tokko hoggansi tokko waan hawaasa keessa jiru yoo hin beekin yoo hin dhagahin hawaasaniif furmaata fiduu tarsiimuuf karoora baasuu hedduudha rakkataa jechuudha. Saba kanaaf wanni as dhufeef namoonni hedduun akka xiqqoo gurgurama qaban hin beeka. Wanni as dhufeef akka isin tajaajilu yoo barbaadan taate uummata kiyya kana akkan tajaajilu yoo barbaade itti dhaquu danda'uudhaan qaba jechuudha. Irraa fagaadhee osoo hin ta'in itti dhaquu danda'u. Kanaaf pilaatfoormii amma jiran kana keessa TikTok kun engage godhuudhaaf wayyaadha kan jedhuudhaan koofii nama keessanii nama tottolchitanii. Kanaaf kaabiraa torban dabre kan waa hedduun arge. Hoggaan namni keenya hedduu rakkatu dur communityidhaatu uummataa dubbata. Dur masgiidaaf charchiitu dubbata. Ijoolluma sana qofaan arge ijoollee jechuun ijoollee warra TikTok irra jiru kanaatu isaanii dubbatu arguu eegale jechuudha. Kanaaf yoo ijoollee uummataa dubbatan kana dhaqee wajjin haasee kanarra wal keenye wal qajeelchine irra gaarii kan jiru hin dhufe. Kanaaf isinis gaafe waan feetan waan naamusa waan safuun cabsine alatti dachii fi samii jidduu waan Oromoo fi biyya teenya laallata. Gaaffii gaafattan tan danda'uun hin deebisa. Taan itti rafeetiin du'aa itti godhee kitaabaas itti ilaalee deebiitti deebi'uu danda'a ni mari'anna jechuudha. Haala biyya keenya jiru irrattis haala addunyaarraas mari'achuu dandeenya. Gaaffilee walitti qaqqabaa turtan gaa namoonni isinitti ergaa turanii. Gaaffii san dhihee isaatii egaa inni gootan booda oodiyaansii keessaa isaa doon bilbila ammoo akkamitti akkan isinii kennuu danda'an hawaasa keessaayis dhiyeessuu dandeessanii akkasitti bal'inaan haasofnaa gara oolmaa irraa laallee gara fuulduraatis torbanitti isaa taatu torban lamatti akka baatetti bifa kanaan dhufnee yaada uummataa gaaffii uummataa fudhachuudhaaf teenya jechuudha. Waan naqee baltaniif galatooma. Maqaa bareedaa qabdan tokko hordoftuudha. Galatoomi Jowaar kiyya galatoomi ulfaadhu. Jalqaba kaab jarjara qabda ayyee gaafadhu. ayyee galatooma warri ma dhuftaniiti. Hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayii goonaati. Isinit du'aayii goona. Oromoo fi Rabbi waan xiqqoon gaafatanii tanaaf miliyoona isin gaafanna. Galchaadha hangaafiin hin qabu yeroo baay'ee jijjiiramni kun eega dhufeerraa eegale uummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne uummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni uummata kanarraa dhufee hin jiru. San gubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudha. Yoo abiyyi ciikaaftan eenyu ciikaatanii warra kaabaan nuu fiduu deemtanii je'eetii namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtan immoo waan qophooytanii jira.
Itti Sudan hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan sun mariin sun eessarra jirti. Eessarra geessee hajuu tasadaffaadha. Addi bilisummaa Oromoo wanti filannoon tun feeka. Filannoon tun hin barbaachiftu osoo jaaniiti. Ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii har'a bakka bal'ataa wantiidhaa mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhuguma PP'n gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeetii waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenuma tana gaafinti galatoom. Galatoom ulfaadhu warratti deebitamoo takka takkaa jira deebitaaf Jawaar. Lamaatu wal dabalu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtanis hundinuu bakka nagaan dhuftanii bakka waraagaarra galatoomaadha. Masduree sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gameessa rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaanillee dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii bakka dhuftee jennaani akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru inni bakka dhaloonni jiru duraan isaaf hin beeku. Especially social media namoota itti fayyadamu social media namoota gurguddaa akka biyya jiran irraa barsiisa keessaa tokko isa. Gamanumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaada qabdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Haji Jawaar as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan san yoomnu biraan geessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan na bira ga'ee jira. Dhiyeenyatti simbiraan geenya sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eeguu jirra. Rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti ga'ee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohammad gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'e furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaafiin lammaffaadha dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidha akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan. Even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti ummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma ummatichaatti mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaagaraa keessa masgiida qofaa jira manneen amantaa garaagaraan jiru lammiin hin jiru akkamii waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamii waliin jiraatee as ga'e akkamii waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsi isaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu Obbo Jawaar Mohammad gaaffii sadaffaadha haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessatti Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee kan jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan inni dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaqsaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessatti especially gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuun danda'a gara nam 5-6 kan boodatti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanaa fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessiin hawaasa bal'aa irratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin argachuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jira galatoomaa alfaadha.
Deemee walaa murtii. Ulfaadhu galatoomii murtii. Aye jala deebisee deemu. Meen gusa keenya. Gaafi jabduu qabdan ka sheekaba kaase yeroo adda addaas mari'annee jirra. Look bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa seenan keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bar dhibbee 17ffaarraa 17th century 18th century irraa kaasee kolonii jala turanii qabsoo jalqaba bar dhibbee 20ffaa 20th century irratti godhaniin walakkaa irratti wala bahan bilisa bahan cunqursaa alagaa jalaa. Waggaa cunqursaa alagaa jalaa bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan cunqursu, alagaadha kan nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamataa koo jedhaniiti yaadan. San booda jaatamoota keessa Koongoo kaasii Zimbabween booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu, ka Firaans taatu, ka Poorchugiizaa taatu jalaa wala babayan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabane. Roorroon alagaadhaa kaatee hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaatti bakka lama gurguddaatti bayan. Tokko sirna abbaa irree kolonializimii takkaa'uu faranjoota jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo durbaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna abbaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara demokraasii qacaan. Probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif uummanni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. Nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kan Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'ee yoo fudhanne gita bittaa Biritish jala turanii san booda Keenyaata bulchiinsa sirna Jomo Keenyaata jala san booda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa Moi jala turanii san booda Kibaki jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warra Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenne. Hanga Koongollee hammaatu baatu ka hawwane Botswanaadha. Ka arganne Keeniyaa under Keeniyaata under Moi hammaatee garuu hanga Koongoo kan hammaatiin keessa seenne jechuun murnaa amma jiru kanaan. Murnaa amma dura alagaa irraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre. Ajjeechaan amma bifa lamaan hamtu tokkoffaa takka namni keenya akka bara murnaa kana ajjeefamee beeku. Duuti mana seente dur lolli namni keenya gammoojjii Harargee gammoojjii Baalee lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana isin himaa ture takka jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Riphee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaasu turan warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Eessa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenya irraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti, gara labuu kanatti, Baalee immoo gara Giniirii gara Sawweenaatti, Harargee gara Gaara Mul'ataatti, gara Gadiitti, gara Xaafaatti jechuudha. Kan sunguramaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira? Shawaadhaa buqqa'u jira jechuudha. Hartland jidduurratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma ladachiin jaantun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beekunatti fakkaatu. Rasaasni sargi irratti hin dhukaasan. Kawwee un qaban eeboodhaan deemamu yoo beeytan. Santuu san keessa seenne jechuudha. So gita bittaa alagaa jalaa baanee jirra saamicha ajjecha
murmuru keessa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkana deemaa godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessa bahuun gulantaan qabsoo ammetti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammetti jirru qabsoo gita bittaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo gita bittaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati kan qabsaa jiru jechuudha. Over the last 2 years, wanni godhaa turre yoo laalte, we are transforming the Oromo movement. Akkamitti transform godhu jirra qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nu cunqursaa ture, alagaa jalaa baanaa turre jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoo maafiyaa irra goonu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhu jira jechuudha. Because a liberation movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation sun complete goone gara democratization movement itti ce'utti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Daa'ilamaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Kita bittaa alagaa firraa kuffifne allama gambagan irraa kutan keenya immoo dhufe daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoo immoo kana firraa jijjiirre jara kaantu nutti deebi'a. Rakkoon jiru saniimi. Nonna. Amma Sodaan asirratti kiliirsii godha. Sodaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Amma ijoolleen teenya tun sadii. Ijoolleen sadiin tunni maaliifi jawaarillee alatti orma waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree walloleenuu araarame. Maaliifi jawaarii fi abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aangoriiftuun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maan ta'een akka feete goote nu saamte nu tumtee nu haa bulchitu. In salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettaan. Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in taboodaa san hin jaan. Inni jaan ana ummaati jarraa isin hin dhagayaa isoon jarraa isin hin dhagayaa. Alagaa jala deebuun fedhanii. Alagaa jala deebuun fedhanii. Roorroon tun akka irraa dhaabattu barbaadan. Kan akkasiimi. Akkam. Qabsoonni itti godhaa jirrus alagaa deebisuuti. Wanta akka jala mura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan hidhuudhaan saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuun danda'u tokko. Ammaffaa jabanattanii hoggaa laaltan nu caalaa orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti miliyoona meeqa seenessa zamana tokko miliyoona hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jedhani gaafa kaan lafuma anis 30 gaheetti jedhan gaafa kaan 50 geenye. Oromoo kunis 20 30 doyeen amma meeqa isa 60 jechuu jiranisa. Uummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee haadhate amma. Warri lakkoo isaan nuu gadi 13 qaba. Ifii hedduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti taadha. Hanga namni yaadu kanaa miti. Saboonni hedduu lakkoo isaan fraction parsantii takka teenya hin taane paartii 13 qaban. Walli hafoo sirii. Matootii Oromoodhaa yoo lakkooyite diida mangeenyu. Oromoon amma bakka lama jirti sirriitti hima. The haves and the have-nots.
warra angoo qabeenya argatee saamu jiruu fi warra saamamu jiru jechuudha. So akkasiin ilaaluun barbaachisaadha. Ormini deebi'a ka jiru kanas ni beekna warra. Lamaanuu godhuu dandeenya nu. Saamichaaf ajjechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessaanis akka hin deebine. Taqabnu jabeeffachaa tanurraa irraa guuttachuu ni dandeenya. Qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jirama. Who is it? We're doing waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha. Abiyyoo kutee maal daleenye jiraan. Amma bar ashaaturummaas barannee jirra. Siistamaaf barannee jirra. Amma Itoophiyaa tana dur ittuma qabsaa'u turre. Muuxannoo riizistaansii qofa qabamna. Siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha. Amma garbichi jedhee bulchiinsaas barachuu jirra amma. Waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira. Bureaucracy barachuu jira jechuudha. Bureaucratization of the state. Of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon build godhu tokko jiraate statehood build godhaa dhufne. Bureaucracy keessa seenaa dhufne. Security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seennu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jiru jechuudha. Kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa jedhu hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u. Kanaaf lammaffaa orma kaan wajjin haasofitannee haasofina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisi warra ollaa wajjin isa haasa'uu qabna. Maaliif muta guddaadha. Yaadattanii dur tokko waan jechuu ture zaman wayyaaniitis zaman jijjiiramaa ta'es. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abaddan ollaan tun tasgabbooyitu. Warra Eertiraa kanaan yeroo san amma durseetiin waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni dhufin. Jijjiirama san keessatti akkan gufachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal onneen jechaan yeroo san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaan argattanii jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaa jeequmsi dura eegale Oromiyaatti. Abiyyiin isoo jechuun turaan Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kana tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture jechuudha. It didn't happen. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu. Balaan Suudaan bara amma uummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufuu jira. So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kan hoggaa haasofnu iftaanee haasofna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beeknaa hubannoodhaan deemuun itti jirra. Gaafiin itti aantuuta Samurtii guutate. Samurtii guutoo Gaafii diinagdee. dhimma dinagdee argatu. See my point. Reefuu inni jechuun ture maali? Waggoota dabre kan amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shalbii firraa Oromoo farastiitti finne. Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraa gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiirre jechuudha. 4 kiiloon siitu malee caaluun jee goola bahee jechuudha. Amma immoo maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma martuu guutoo kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma waggoota lamaan dabran kana ka'an kan amma murtii guutoo kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka uummataattis abbaa ta'uudha. Maal gaafiin kaasuu jiru gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen Harargee guddaan Jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataatti jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri
dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon Remote gochuu dandeettu warri kuu jala kanaan immoo otanii afaan kiyyaa gaafa eeggatanii manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhalee isin galchanii anillee isin galchuu yaalaa. Namatu gaaffii keessan gaaffii tokko warra biyya bulchuurraa gaaffii tokko warra sheekotaa irraa dhaabarraa amma ka warra biyya bulchuusanii Joowar uummataa fi biyyaaf yaadee miti nutti naafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyuma fumaan isaatiif yaadee Asli warra biyya bulchuu na gaafate kana warra maal gammachiisu ofuun naa barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiisu ofuun na gaafate nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisaa toora isuusuu kana deemnee finna. Toora isuusuu roga finne jimarratti waa lama deemu jira. Kaawala jedhu walirra deemta kaawala kadhamni sheekaa na gaafate si hima malee. Akka hin dagadde boodara na gaafatta asli. Akka hin dagadde. Tamurti guutuu deebinu maaliif gaafii yeroo wadduuf tolu. Jimarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa ibaddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreetti turte jimaan biikan keessatti. Foon harreetti beekani waraabessi bushaa oduu mijoo nyaatee fita. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kaje'uun hin galmaa'u ture. Others kaje'uun galmaa'u ture. No jimaa jaa barreessaa kaje'u. Jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa akka fidu jimaa ta'e osoo jiru harameessuu hin dandeessanii irra qabsoo jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keenyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu Department of Agriculture jalatti diviizhinii jimaatii jira. Jimaan loobii mataasaa qaba waan marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii. Jimaa hanga keenyaa hin filatame ta'e osoo qabu nu mo'atan. Maaliif? Deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keenyatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kuunuu maaliif biyyaaf maallaqa waan fidu jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaa qaqaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaati wal fideeniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaadan. Boo nuti chaayinaanuu jimaa qamoo akka nu barattu barbaanna. Chaayinaanuu. Leegaal akka ta'u barbaanna Westi keessattis qabeenya keenya jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya inumaa gatii xiqqoo iyyaa dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii guutuu fi warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessaa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lama miidhu jiran tokko wanni maal jenni warra furan jiran kun saamicha. Awwadaa kan godhe jimaadha. Awwadaa mamaa oonte. Galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsoo inni federaala jala baafne. Jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaa fi jiraattota magaalaa awwadaa tajaajiluu qaba. Qaratni achirraa gurguramu isaa taatu wanti bira. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Orofresh tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa sana irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waa'ee maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordoddee bakka tokkotti hin arge qamadii jallisiidhaan. Hawwaata min baasu.
Djibouti wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jirutti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroo Somaliland fi Itoophiyaa gidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofa haasa'amuu qaba. Waan jimaa haasa'amuu danda'u qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraatiin taarsiidhaan walitti kaaftee gaafatte godina Arsiitis. Godina Arsii irraan eegalle. They took Oromo for granted. Beete? They took Oromo bilisa isaan baaftisanii tuffate. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhanii Wallaggattis shiftaan dhaquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftiisaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaaba akka jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka Faqqadaa Abdiisaatiin hoogganamuu fi Faannoo Bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimoodhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsiimoo isaan fidan maali? Amma booda Beegii fi Gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo irraa yoonni godhuu qabnu naannoo magaalaa akka jiru humna qaban akka jirutti Shawaa Arsii Harargee Lixaa Gammooraan Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gaan nama mana teessu sabaqan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaanii hidhaa hoggaa baay'ata du'arraa haftee ni fixan ijoollee sun manguddoo bira dhayite. Taanoo maal godhan beektaa? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhanii qoonna jedhaniiti. Yaadanii warri diyaaspooraa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni ijaarrachuu eegale maallaqa gubbaase. Shawaa keessattis kanatu Harargee keessattis gaafa inni dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa ture balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli badda Arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin bahu ibidda qoboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeeti. Baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashii midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa gara kana gad erganii Amaara ajjeesanii Amaara hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maal meeshaan ni beeyna. Ijoolleen turii ni beeyta warri naannoo keenya dhufu. Amaara ajjeesanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii maali moo kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraan isaan irra deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruu aanaa sakootiin kotorbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan sakoodha keessattuu lafti caffaa ijaan sun ni beeka miilaan dhaqeetti ni beeka. Harargee gabbuudhaaf Arsii gara gatii gara gololchaa kana gabbuudhaaf asiin Shawaa baha gabbuudhaaf Arsii baddaa cilaalutti irroodhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha. Uummata naannoo Zanjiiruu walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayile Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra elemoo Faayisal qabee dhukaasan irroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha. Maaliif baddaattis ol baata gammoojjii hawaasittis gabbuuta. Bita gortee gara Baaleettis deemuu dandeessa.
sochii qabsoon Oromoo dura abaan waggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haile Sillaaseen faajjii eegalan darbuun itti fufe. Warri Ihaadeegis kan godhu turan bilchiginnaan sarmuu dhaalte waan biraatti miti. Waan harayaa miti. Asa kun akkasi. Seeruu fudhadhaa. Seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte jibaata maalitti. Gara tokkoon cilaalutti ol baata. Gara kaan arsii lixaatti gara gadeebitti itti deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana ijoolleenis wanni bakka sani ciccituuf it is essential for their supply line. Mootummaanis wanni bakka sani dhaqee amma fakkeenyaaf ganda abdiilu maal janiin seeruu keessa buqqaasan tun specifically Google irratti dhayitee galaaltan